barrikuun darba guyyaan ni dhufa. Bakkeewwan Oromoon waan isaa ulfoo kaayatu bakka kadhannaatti geggeessu hundumaa dhaqanii beetekiristaanitti ijaaran. Ayyaanota waggaa Oromoon qabu hundumarraa fidaniit kan isaan irra kaa'an. Kuni waan darbeedha jedhu kanaaf isin gaafataara. Amma yoon badere hin jiramu. Fakkeenyaaf Engicaa Oromoon waan kabajuuf qaba, sababa qaba. Qidduus Yohaannis jedhanii kabajan yoomirraa ka'e. Mijirri Oromoon passage of rite passage yookiin immoo 60 waggaa kan gadaa sana waggaa waggaan itti yaadata. Masqal jedhanii irra finne masqalli baay'ee realityidhaan hoomii gurraan ala 17 kan ta'u qabu. Gaafa Nigistilleen masqalli san argattee miire masqalli kan jedhamu. Maaliif fidanii gaafa mijirri Oromoo irra kaan isinitti fakkaata? Qillee qalma bisin qillee Oromoo waan kabajuuf qaba isaan maaliif kabajuu laata? Sababa qabu gaafa Yesuus dhalatee jedhu. Yesuus exactly guyyaan itti dhalatee beekamu baay'ee godhu dubban. Maaf fidanii irra godhan kanas namni sammuu qabu haati intalu. Deebiin ayyaana birboo affeelli suummoo kaffaati irratti godhamu. Birboo liddataa jedhanii hara irratti kabajan jirani. Ayyaana jaarii Sanee Mikaa'el jedhanii irratti kabajan jirani. Ayyaana Taaburee Dabra Taabur jedhanii irratti kabajan jirani. Dabra Taabur Israa'el dhaqanii kabajan. Kun hundumtuu amala impaayiraatiin hin jirti. Keessanuu hanga xumuratti kan dhaggeeffatan ergaa viidiyoo hunda barsuun dutti keessanuu dhageessanii jirtu jee yaada. Ani isa kanaaf yaada tokko dhiyeessuun barbaada. Innis garaagarummaa amantaa fi sabaa akkasuma immoo garaagarummaa amantaa fi siyaasaa adda baasee beekaa kan jirudha. Sababiin isaa amantaan tokko dhufee saba tokko irratti kan fe'amuu miti. Akkasuma immoo siyaasaan dhufee amantaa balleessuudhaaf kan deemu ta'uu hin qabu. Siyaasaan ilaalcha uummanni biyya lafaa irra jiru ilma namaatiin seera tumatee akka wal miineef yookaan immoo wal hin rakkisneef kan ittiin bulanidha. Amantaa jechuun garuu jireenya hafuuraa isa du'aan boodaa ittiin argatanii fi addunyaa irra yeroo jiranitti lubbuu tasgabbiif jireenya foonii gaariidhaan akka jiraataniif boqonnaa hargalfii kan taatedha. Saba jechuun immoo filatanii yaadanii keessaa kan argatan osoo hin ta'in qomoowwan ilmi namaa keessaa dhalatudha. Akkasuma immoo tiyyuu ilmi namaa gaafa addunyaa kana irra jiru siyaasaa, aadaa fi eenyummaa garaagaraa qaba. Garuu amantaadhaan tokkoomuu danda'a. Amarri amantaa kiristaanaa fudhateedhaaf, Oromoon fudhateedhaaf, addunyaan hundi fudhateedhaaf eenyummaa yookaan immoo saba isaa gadhiise jechuudha miti. Eenyummaa isaa qabatee kiristaanummaadhaan kan tokkoomudha. Ilaalchaa fi falaasama namoonni akkanaa deemaniin kun amantaan akka waan eenyummaa nama irraa mulqetti akkasuma immoo eenyummaa nama tokkoo akka jijjiirutti kan yaadudha. Amantaa jechuun eenyummaa irratti kan bu'uureffame osoo hin ta'in jireenya hafuuraa ilaalcha sammuu namaatii oliidhaatiin kan Waaqayyoon nuuf kennedha. Garuu eenyummaan kan lakkaawwannoodha. Amantaan kan lakkaawwamuu miti. Sababni isaa kennaa Waaqaati ka'a. Eenyummaanis kennaa Waaqaa ta'ee garuu ilma namaatiin kan qoqqoodamaa ilma namaa jala deemudha. Fakkeenyaaf sanyiiwwan ijoollee Addaam jennee gaafa dubbannu Addaam nama irraa immoo ijoollee isaa lamaantu argame. Ijoollee lamaan isaa jalattis immoo qomoon hiriiree deema. Kun immoo ilma namaatiif Waaqayyo kanee eenyummaan ilma namaa irratti diriiree kan deemu jechuudha. Kanaaf immoo nuyi amantaa qabaachuun eenyummaa keenya nurraa mulqaa miti. Kun ilaalcha jibbiinsa amantaa kiristaanaa saba da'oo godhachuudhaan biyya kana keessaa balleessuudhaaf itti yaadamedha. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti gaafa kiristaanni ajjeefamu Amaara jedhamtee ajjeefamta. Iddoo biraas yoo deemte Amaara jedhamtee ajjeefamta. Garuu duuba isaa yoo deemtee lakkaawwatte namoonni kunneen amantaa kiristaana ortodoksii haa ta'an malee sanyiin isaanii Oromoo. Kun deeffannaa amantaa saba da'oo godhatanii amantaa ittiin balleessuudhaaf falaasama yookaan immoo yaada itti bu'uureffatanidha. Kanaaf ortodoksiin kamuu yaada isaa xinxaalee sabaan eenyummaan osoo wal hin qoodin tokkummaa amantii irratti qabaachuu qaba. Eenyummaan keenya addunyaa irratti hafa garuu kiristaanummaan keenya Waaqayyoo fuulduratti nu geessa isa fuuldura kan waliin deemu. Eenyummaa keenyaan garuu waliin teenyee taphachuuf fi akkasuma immoo gamtoomnee afaan tokko waliin dubbachuu keenya eenyummaa keenya miidhagsuu danda'a. Garuu nu ofii fuuldura Waaqayyoo nu geessu. Kan fuuldura Waaqayyoo nu geessu kan nu tokkoomsu amantaa keenya amantaa keessanitti cimaa. Guyyaa ni dhufa. Imimmaan keen qoraa. Guyyaa ni dhufa.